Waldaan aksiyoona barnootaa waliif yaa'ii waliigalaa lammaffaa geggeessuuf ture sababa lakkoofsa miseensota isaa yaa'icha irratti argamanii guutuu hin taanee fi yeroo biraatti dabarsee jira. Beenyaa Shiramu. Waldaan aksiyoona barnoota waliif yaa'ii isaa lammaffaa bara 2023 geggeessuuf ture sababa miseensonni isaa yaa'icha irratti argamuu qabanii guutuu hin taaneef yeroo biraatti dabarsuu isaa ibsee jira. Waldichi yaa'ii isaa bakka miseensonni boordii waldichaa fi keessummoonni garaagaraa argamanitti muddee 9 bara 2023 geggeessuuf kan ture sababa lakkoofsa miseensota isaa yaa'icha irratti argamuu qabanii guutuu hin taaneef yaa'ichi yeroo biraa kan geggeeffamu ta'uu walitti qabaan boordii waldaa aksiyoona barnoota waliif obbo Dachaasaa Abdiisaa himaniiru. Miseensi yaa'ii kana hirmaatee sagalee kanarratti hundaa'aa jechuudha. Kanaaf akka ilaalaa eegaa lakkaa'aa turretti miseensonni kun guyyaa har'aa nuuf hin guutne jechuudha. Kanaaf akka seera biyya kanaatti immoo mil'aata gubaa'ee isa jedhan yookaan immoo hirmaattonni walga'ichaa yookaan yaa'ii kanaa guutuu waan qabanii fi guyyaa har'aa kana otoo hin guutiin hafeera. Isa kanaaf dhiifama guddaa isin gaafannaa nuuf kolchaa. Kanaaf guyyaa har'aa yaa'iin kun sababa sagaleen hin guunnee fi hin taasifamuu jechuudha. Ta'us garuu gabaasni hojii waldichaa bara 2023 miseensotaaf dhiyaachuun kan dhaggeeffatamuu fi murteen kan kennamu garuu yaa'ii itti aanutti ta'uu siman. Gabaasa jiru sadarkaa dhaabbanni keessan irra jiru faayinaansii dabalatee odiitii dabalatee hin dhageenya murtoo kan kenninu garuu yaa'ii keenya isa lammaffaa fuuldura keenyatti dhufutti. Yeroo ji'a 3 hanga 6 hin caalle keessatti yaa'ii kana lammaffaa deebisnee waamnaa kan jedhuutiin walii galle. Waldaan aksiyoona barnoota waliif daa'imman duudhaa fi aadaa hawaasa isaanii beekuun abdii egeree biyyaa ta'anii akka guddataniif hojii bal'aa hojjetaa kan turee fi ammas ciminaan akka hojjetus obbo Dachaasaan himaniiru. Waldaan aksiyoona barnoota waliif waggaa 7 dura kaapitaala birrii miliyoona 4 fi baay'ina miseensota 20 kan hundeeffame yoo ta'u yeroo ammaa kaapitaala birrii miliyoona 75 fi miseensota 5,000 ol akka qabu hojii gaggeessaa olaanaan waldaa aksiyoona barnoota waliif obbo Gololchaa Baallii gabaasa waldichaa dhiyeessaniin himaniiru. Qabeenya miliyoona 363 mana mataa keenyaa qabeenye kan amma ijaaraa jiru teessoo ijoollee teessaa irra ta'e kompiitaroota dookumenteerii irra laaltan dabalatee qabeenya miliyoona 363 horachuu dandeenyeera. Galii keenyaa waggaa jalqabaa gaafa bara 2009 jalqabnu annual collection keenya qarshii 300 ture. Annual collection ganna dabre miliyoona 51 irraa amma jechuudha. Riipoortiin kun kan bara 2015 maaliif odiitiin akkasitti waan odeetuudhu bara kana immoo miliyoona 75tti galiin seelsii kennaa guddateera yeroo yerootti piroogreesii guddinaa argisiisaa akka jiru asumaan himuu barbaadaa jiru. Kana malees qabeenyaa dhaabbataa birrii miliyoona 363 tti tilmaamamu horatee akka jirus kaasaniiru. Hojii baruu fi barsiisuun cinattis hojiilee hawaasummaa keessatti hirmaachuun namoota sababa hongee fi rakkoo nageenyaan beelaaf saaxilamanii turaniif deeggarsa birrii miliyoona 3 tti tilmaamamu taasisee jiras jiran. Yeroo ammaas waldichi dameewwan barnootaa 12 kan qabuu fi barattoota 722 barsiisaa akka jiru gabaasa kanaan himameera.